السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آية. شيكا غافي ويقى صلاة الرد. أيه. biyya faranjii kanatti yeroo da'uu fi yannaa jedhanii odoo guyyaan ciniinsuun gahin kiniini namaa kennanii da'u. Amma na waamanii odoo guyyaan kiyyan gahin na yaamanii kiniini kana naa kennuudhaaf kiniini naan kennine garuu dursa tubboo natti hidhanii. Maal natti hidhanii? Tubboo akkaan fincaanii jechuudha. Ayyee. Salaata asrii salaateetiin salaata magriibaat irratti natti hidhanii salaata magriibaatii fi ishaayii sin salaannee subii sin oduman salaatiin zuuri irratti ni salaata kana akkamiin godha jedheen ofii kiniinis naa kennan immoo inni takka wanni na dhukkubu hin jiru ani noormaaluma jira ni salaata zuurii kana bakka akkasumatti hidhee waan hin laalu amma dhiiga ofirratti argee naan itti dhiise. Salaata kiyya kan magriibaa fi ishaayii sun maal ta'a isa subiitis salaanne jechuu barbaade. Meera deebii eega gartee isaan si kaayan salaata kamiif kam salaatte? Asraa salaatee asrumarraan tubboo natti hidhanii yeroo tubboo natti hidhanii ka'anitti salaata magriibaa irra na dhukkubee naan hin bakka ishaayiidhaa walirratti salaata jedheeras. Hirribaa siin kutee? Ribni naan kutee ishaayiidhaa walirratti salaata jedhee dhiisee ishaayii magriiba na dhukkubee bakka ishaayiitti salaata jedhee ishaayi immoo ribni naan kute. Ribni siin kutee gizee ganama kaatu dhiiga ofirratti agarte? Dhiiga ofirratti arkeen salaanneen hin dhiisee amma zuuris deebi'ee laalee zuuris ofumarratti argee. Dhiinni kun kan dhufe amma dhiiga gartee wayita dee'uu deemtu si dhufe jechuudha. San godhan amma dhiiga san akkas godhan kiniinsi kannanii. Yaa isa. Naayyee gizee eega deeysee gartee ulmaa baatee kafaltaga. Wallah akkas inshaallah. Salaata kana ni deebisa jechuudha. Magriiba ishaayii sanni salaata. Ayyee inshaallah waan mallee takka dabaladhu. Dabaladhu. Amma salaataa jiru ilmoo xiqqisuu kan baatii takkaa fi xiqqoo qabaa osuma salaataa jiru of cinaa kaayetiin salaataa yoo na jalaa waa taate jedhee sodaadhee ijoollee biraatiin qabaa na jalaa tuqu jedheen of cinaa kaayee salaataa oduma salaatu ijoolleen itti dhuftee naan tasa akkana of cinaatti dabee ilmoo san fudhadhe salaanni kiyya sun maal ta'a. Umaan ta'u ijoollee daa'ima xiqqaa ijoolleen yookaan dho'itifaadha inaafteeti inaafaa waan qabduuf ijoollee xiqqishooni irraa eeguu qabdi bira kaayi irraa eeguu qabda bira kaayiiti salaati. Sigalee bira kaayiiti salaati. Irraa eegaa salaati. Galatooma rabbi jazaati. Ayyee irraa eegaa salaati umaan ta'u salaanni. Ayyee. Assalamu alaikum. Halo. Oh. Halo. Naam. Kenwar. Naam. Ninda gaya. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bagayata Kenwar. Aye. Kenwar la cosa que sacan wallahi mokore. Kama sana dukubena sene wallahi bagarabbi wal nugasise. Alhamdulillah masha Allah. Halo. Ninda gaya. Shenwar gafi kaba. Aya. Gafin kaba Shenwar. Aye. Gafini nama tuna gafaru na jede yoruba yele jinke beitani. Gafichi mutani intala kristana tini salam sise fude beitani. Salam sise fude. Salam sise yeroo santi salamte maharille kennefi insomti hin salati yeroo santi jechuudha. Aya. Ergasi ji'a sadii ji'a kana afur yoo gayan yaani kanas gara amantii kiyyaa deebi'aa akkana yoo ammoo amantii kiyyaa waliin jiraanne amantii kiyyaa waliin jiraanna yoo ammoo amantii kiyyaa kan waliin jiraanne taate bas dhaadha akkana kana keessa gashitee beekitanii. Ayyee.
mucichi kun amma waan ta'u wallaalee asisna yoo naasene yoo lakkoofsi shan waan naasene anis sin gaafadhaa yoo ammoo kan keessene naa gaafadhu waan jedha namoo isirratti mokkoraa dhaqee dadhabe beeytanii ayyee kanaaf amma falli mucaa kanaa maali gaaf duraa karaa qulluutiin mahariidhaan islaamtee nikaa hidhatee amma ammoo isiin gara amantaa kiyyaa deebi'eetti falli mucaa kanaa maali itti hidhamee akkanatti waliin jiraatamoo irraa dhaabachuu qaba. Ana garuu gama kiyyaan mee fala shanwaanis gaafana jedhanii akkasirratti gaafii akkasirra jedhe shanwaan. Wanna qabatamaati wanna ammoo tiyoorillee miti wanna qabatamaa shanwaan kana ofiitiyyaa rabbitti na gaafataa waan sobaanaan illee ammoo wanna jedhamullee miti. Wanni jiru beeytaa xiyyoota na eega gartee islaameessee maariis kanneefi baatii afur wajji teessee ani lakki hin barbaadu amantii tiyya deebi'aa yoo sii taate amantii tiyya naa wajji gartee jiraadhu jetteen sa akkasii akkasii inta'u dhiisuu qaba irraa dhaabachuu qaba kompiliitilii guututti dhaabbadhu jiin irraa okay shanwaan jechuun shanwaan amma inni maal naan inni akka tasfaa barbaadu yookiin yoo fatwaan jiraate yoo falli jiraate amantii biraatiin illee walitti waliin jiraachuu waan jedhamu tokko yoo ka jiraatu taate akka fala akkasii barbaadeeti garuu karaa san deebii isaan no tiyyaan khatara akka malee gooti ilmoo yoo irraa dhalettan akka malee gooti ilmaan duraa kafarsiiftee duraa akka malee gooti irraan dhaliin jiin stop dhaabi jiin tun khatara okay shanwaan ammas gaafii biraa qaba ayyee inni si waa'ee sadaqaa irratti sadaqaanii nama ahala ofii irratti irra caalaa geettii sadaqaas haa ta'uu zakaas haa ta'uu wanni akkanaa kun hin jedhamaa jira. Garuu ammoo yoo irra caalatti miskiinni ollaa jiraate ahalii san irra miskiinni ollaa yoo jiraate akkam godhan. Laal ahaliinis sababa gartee rahimummaa fi kanaan caalti. Sigalu jira rahima kee ilmaan abbeeraa keetii ilmaan eessummanii ilmaan haboo kanaa jira beektaa. Huncufti ati yoo zakaas isaan irra baasuu dandeessa obboleeyyii tee tarakkatte rakkoo keessa jirtu zakaa irra baafachuu dandeessa. Sigalee fira kee gartee sadaqaas isaan irra baasu zakaa irra baasuu dandeessa. Ollaa kee akka malee rakkoo jiru ollaan haqaa'us irraa qaba ollaanis ollaallee gartee waan qabdu kannuufiin barbaachisa odoo ati beela jirtu. Awwalau kana kaafirallee yoo ta'e ollaan keessa rakkoo yoo jiraate خنو في قبل غرغارو قبل تولي شيرواري كي يا ربي سنجال دا ربي عمري ربي سن هاري رسو باي دكان نو رابان تاني باي سنجال والله شيروار antore garu levi kesan guya raisinu dofa garu lakof di kesan nasiru de betani mashallah rabbina tina jalatu siya jalatu abshir habibi khiya jazak wallahi shin wariki ya rabbi ka rabbi simbira ajratu rabbi umri sin hadere su uno gafa isi wogga kana sindura lehi dan tasani yada yake akati sin hordo funda be tilana gahuma sin gafa danamma wa heddu garaki yake sa jira garu gafin ku fade amma gammachu wannan sai de harka ba de betani abshir دعاء سنا قد أمس يادا ويك بشيان واري ويا ما محمد وريف تنسينو دفايرا أني سيما له هنجرا دو سيما له دعاء جلسان ويا سنة تديكو يادا يودا برفدو شيان وار دبرفد أبشر دبرفد تولك أبو يسكي يك أكنا مسني فكاتو في يادا أبا أكاسو مس شمارني في يادا أبا محمد أكاس يرسني أبو يسكي يا أبسي سموك كيتاس غبسي يو إسين دوتيو مال غوتا مال تاتا إسين سوني وسو جالا كان كيسانا كباتي وقا غنا سنيدو shamaran takka yoo nama jaalatte gorra isiitillee ingatti waan fete ingatti jechuudha. Kana waan ta'eef Maammadoo kiyyaan hin dogongorini. Hin dogongori yoo isin maraadha hin du'a waan akkasii dhiisi jedhan. Maaliif na eega biyya ormaa jiraatte waa hedduu argaa jirtaa waa hedduu hubataa waan akkasii dhiisi hin gowwoomatini wanni maraattuuf hin jirtu. Shamaran takka jira sagalee obboleessa kiyya yaanni kan keessuun garaa nyaate waan akkasii irraa deebi'i jedhaan oomisha yaa'u nawaa. Baarakallah beeka jazakallah. أبشر جماد واتيز إن شاء الله ربي سيعمل كيس أما سينوار واحد فكينا في روبان واحد لغارة إيري كمالك أكانا رفوده أكانا غوده مال غوده جلان كاشامراني تسكت كيسا تو إرافون نيادين كمو مال إير إرغتاتي بي على حجة تفديمت بي كيسا بي على إرغجراتي فاتي مالك إرهيم فوقين إيس غارو فاتي يو مالك إرافوسس مالك إيسيسان وان تقول أوشيف إرهيم فوريو
sirri amma garuu namni tokko faaqee maal gooti mallaqeesi obboleessa kiyyaa ergaa obboleessa kiyyaa motoraan bitaa obboleessa kiyyaa waan akkanaatiin godheetti dhugaadha haadha manaa eeggatti dabalante sila osoo mallaqni si serka jiraatee bareeda garuu gaafa isiin ufaa gartu jira adda 50,000 20,000 irraa fuutee ollaahiin irra ooltee sirrakkisini maqaa sin balleessini dhiisi mallaqa kan kee dalagadhu itti himi garuu ani mallaqa kan kee hin barbaadu garuu hin rakkatta booda hin rakkatta jedhin gaafa galchee ufa agarta. Dhugaa. Akkasi miinaatti taphadhu malee adda ammoo mallaqa irraa guurtee irraa rakkiftee ofillee maqaa baddee dhiirallee akka maqaa hin balleessine jedhaan. Akkas bareeda maashaallah baarakallah beeka jazaakallah. Akkas isheen waarii kiyyaa amma sagantaa namni biraallee yookiin eeggataa. Ayyee. Rabbiin isin bira haa jiraatu rabbiin umrii keessa rabbii umrii isin haa dheeressu ilma akka keessanii rabbiin bakka nu haa buusu. Amiin Allahu amiin. Kalaas anama mucicha kalaasii ittiin deebi'inii adharraa dhaabadhu jedhaan. Tabiraa rabbi sii kana du'aayii sii goona hadhiisi siin jaajiin sheekni. Tabiraa du'aayii goonaaf ishee. Kalaas hayya. Akkas. Hayyee kalaas inshallah isheen war hayyee. Jazaakallah hayyee. Lakkoofsa keessan adii isheen war akkamitti argadha? Lakkoofsa WhatsAppii dhaannaa argatta. Imommoon banuu beekta. Isheen war WhatsAppii akkamitti argachuu danda'a amma ishee amma yoo akkamitti naa kennuu dandeetta? Aki gootu. WhatsAppii nambara kiyya kaanni qabda? Hin qabu isheen war osoo adii qabaadhee WhatsAppii illee qabu adii illee qabu kanaa himoo akka isaan hin gaddargan. Aki gootu kabiraasii kana nambara kana qabadhu kanaan WhatsAppii na dubbisi. WhatsAppii kabiraasii kana duwwaa 7 Mee qoyaa isheen waan qoyaan bareeffadha. Isheen waan natti himaa? 254 254 7 takka. Torba takka. Ammaas takka. 29 56 kana WhatsApp na dubbisi kabiraasii kanna kabiraa sana asirratti muuto ataate ayyee inshallah gaafii biraa qabaa akkasii fayyaa taa rabbi sin biraa jiraatu galatoome ayyee inshallah barakallah haya assalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum salam warahmatullah assalamu alaikum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما تديات. ما لايف إسبري يفسن شوفي دوبان. لايف إسبري يفشوفي دوبان. إسبري يفسن شوفي. تكيس سامي يا أخا. غافي لما وهي كبا. غافي تيا. إنتا وهي تو إنتا لاي بوتة جتورا دوان. إنتا لا بوتة أيه بوتة. Buteetiin booda yeroo isii butusan inni horii wayii qabaa jechuudha horii ni kaaya. Horii qaba horii ni kaaya jechuudha mucaan kun horii ni kaaya qaba kan ni kaayanii dhatu jechuudha. Duboo. Achiin booda horii lama bira jira horiin tokko kan namaati tokko kan isaati mucaan kun horii kana. Gabaa baasee kama namaa kana gurguree horii masanii inni kaa'edha jechuudha horii namaa sanii. Ayyee horii namaa gabayaa geessee gurguree horii sanii gartee ni kaa godhate. Horii masan jijjiiree kiyya gurguree jedheeni horii masanii inni kaa'edha warri immoo gandaa jechuudha guddoonni isallee inni beekanii horiin kun ka isaati jedhan inni garuu hin sobee isaan ofiin inni kaa'edha jira horii namaa sanii jechuudha. Achiin booda gaafa dhufu namichi. Horii kiyya kana naa fidaa jedhanii mucaan garuu horii isaa san gurguree horii biroon bite. Horii isaa gurguree maas lamada horii biraa bite? Horii bite kanaan ni kaa'edhate namichi gaafa kana horii ofii qabsiisee horii isaa san fudhate jechuudha abbaan horii. Mikeenni mucaa sanii isiin wajjin horanii jiran jechuudha amma akkam tayaa yaani mikeenni kun jechuu barbaade. Nikeenni maal taaree waan ta'u isumaa gartee horii namaa gurgure malee horii namaatiin nikaa godhate horii namaa deebisu makalaas horii namaa deebisuun nikaan isaa maal ta'a? Horiin nikaan hidhate sun kan namaati abbichi horii san fudhatee jira nikeenni isaa sun sirriidha.
horii kan fudhatenni horii gurgureetii miti kama maallaqaan gartee ni kaa godhate moo dhagayi horiin sun kanamaati kan inni isaanidha. horii gartee intalaaf kanne mee waan takkatanii si gaafadhu horii gurgureetii gartee maallaqa deebisee wacii aruuzaa godhate moo horii kana fuudhee miciyyoodhaaf maariitee jee kanne moo magaalaa baasee gurguree jechuun jirtaami? Horii namaatti bira jira dura. Beekee laal. Inni horii qaba horii ofii kana qabaa gurgurate. Dhaggeeffadhu horii lama qaba horiin tokko kanamaati tokko kasaati. Kasaa kana dhiiseeti kanamaa kana deemee magaalaa dhaqee maallaqa gurgura. Fedhu kun kudhani gurguraa fedhu kun shani gurgura. Akkasuma kusii miti. Gabaabamatti kama namaa kanaan ni kaa'edha kiyya jedheeni. Kama namaa kanaan jechuun namni hin beeku. Kanamaa kana gabayaa geessee gurguree jechuutti hin jirtu. Ila horii lama qabaa isiniin jedhe. Horii lamaan kana keessaa tokko ka isaati. Kasaati ayyee. Ka isaa kana gabaa baasee gurguratee horii kanaan bitadhe jedhe horii namaa kanaan. Ka isaa kana gurguree. Kasaa kana gurgureeti horii kanaan hin bitadhe jee kanamaa kana hime jechuudha. Kanamaa kana hime. Haya reefu kanan jenne ayyee. Haya kanamaa kana hime. Kanamaa saniini miciyyoo maarii horii kana kanneef horii gurbaa kanaa. Horii makanaan ni kaa'edhatee. Ayyee. Achiin booda eega xiqqoo bubbulaniin booda abbaan horii dhufee horii ofii fudhate jechuudha. Fudhate ayyee. Nikeenni sun akkam ta'eedha amma. Nikeenni maal taare horii deebisee kannaaf ka horiin talaaf kannu qaba. Duraanuu kazzaaba ni kijibee. Horii isaa fudhatee abbaan horii fudhatee jira. Maalittiin beekareen intalaa kannu qaba ka jaartiidhaa deebisuu qaba horii. Ka duraan nikaatti godhe. Ayyee. Akkas. Ayya dubanuu kannaaf horii. Salaamu alaikum. Jaartii akkam qaba? Ayyee. Jaartiin ofii waduu nama eegti? Maayet? Jaartiin ofii waduu nama eegti waduu? Jaartiin ofii maal ni gooti? Waduu nama eegti eenye? Dubartiin fi nama ni hiikti. Naa. Jaartiin tiyya ana hiikuu ni dandeessi jechuukeeti. Si hiikeette? Eeywa. Si hiikeette moo sadeeni si hiikeette? Waduu godhadhee. Oo maal taate abboleessoo. Jaartiin uduu ni hiikti jette? Eeywa. Uduu ni balleessiti. Uduu ni hiikti jiika duuba adda baasi kejalatti. Jaartiin uduu ni balleessiti. Uduu ni hiikti. Akkas jechuu feete akkasimi? Akkas. Uduu hin balleessu jaartiin. Hin balleessitu. Rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi Aayishaa dhungateeti gara salaataa deema. Immoo ati jaartii tee dhungattee yoo bishaan sirraa bee uduu ni hiikame. Sigalee yoo immoo kan dhungatin harka qabattee feetu harkarra kaayyattee karamallaa kana yoo dhungattee ustee kara masgiidaa deemuu dandeessa. Uduu yoo qabatte uduun hin badu. Harka yoo qabatte uduun hin badu. Sigalee? Naagale. Gaafii lammaffaadha soomana kee cufee wal qibsan nama hiikaa? Soomana keessaan cufee wal qibsan? Hin balleessu. An cufan wal qibsanii numa liqimsita waa takka. Jaartiin moo uduu hin balleessin? Uduu hin balleessinaa? Jaartii hojjeddaa solaatan akkamiin walumatti wal cinaa taa'amoo ishiin duduuba taate solaata akkasuma. Jaartii gizee wajji salaatan ifbiran keessu laal ifbiran dhaabbattu si biran dhaabbattu si duuba dhaabbachuu qabdi. Silaamma jaartii teetiimi akka feetii hojii taata. Maal jette shari'aan achuma duuba dhaabaa jette duubara dhaabbachuu qabdi. Imaamaas siin taatu isin yoo isin quraan akka ajaa'ibaa beeytellee ati yoo innaatee innaa qofa beeyte innaatee inuma teessaniin dhukkee irraa kaafta. Sanumaan salaachifta. Sigalee isiisiif cinaan dhaabtu. Si cinaas hin dhaabbattu. Bareedaa kiyyettee si cinaa dhaabbachuu hin ta'u suma duuba dhaabbatti. Amma sigalee mi? Tindiisiin akkana jette. Aangoon teeti jechuun si duuba dhaabbachuu qabdi isin. Akkas. Aggaa sujuuda bu'anoo harkaan jilba'anii dura bu'an. Harkaan bu'an. Sujuudaa kana deemsa bakka baay'ee dhagahee
Agati rada go do ifa nene jilbabu do ifa titu. Daif bekama. Akas bekama daif. Sheikh Muhammad Wallon akkamalet irraa dubbatee jira waraqaa quubsaa waraqaa 8 moo 10 irraa dubbate Sheikh Muhammad Wallon warra jilba jaw warra maal jaw cufa hadiisni khan daifa ibn qayyim al-jawzi gartee jilbaani arkaani miti jilbaan bu'an kayni jee cufa gartee hadiisa wali garagalchee sirri mi dogongora jee Sheikh Muhammad Wallon sirri lafa kaaye Imam al-Bukhari harkaan bu'aa jee Rasul harkaan bu'aa akas jilbaan namni bu'un jiru yoo jilbaan bu'an jee indagayin wara jilbaan bu'un dagayin harkaan jibbu bakka biraa gaala go Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harkaan dura bu'una wanni gaalatti harkaan dura bu'a malee salaata irratti harkaan dura bu'a moo jilbaadhaani jechaadha beekti bakka biraatti Uma san Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akkana jedha Rasul sallallahu alaihi wasallam lak arkumaan bu'an arkaan bu'an